Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya baga nagaan jiraattan isiniin jenna. Har'ammoo barnoota xiqqoo daqiiqaa lama waan akkasiiti. Namoota pilaastoriin keessan aappii gadi isiniif buusuu dide jechaadha. Akkasuma intarneetii yookaan googil kiroomiin gadi isiniif buusuu dide. Akkasuma immoo aappii pilaastorii irraa hin argamne jechaadha. Karaa aappii viidmeet jedhamu kanaan gadi buufachuu dandeessu jechaadha. Namoonni viidmeetii kana qabdan jechaadha. Viidmeetiin kun waa hedduu gadi buusuudhaaf nama gargaara. Viidmeetii urjinaala ta'e jechaadha. Ka pilaastorii irraa buufame osoo hin taane ka googil kiroomii yookaan intarneeta irraa gadi buufame jechaadha. Of keessatti qabatee jira jechaadha waan hundayyuu. Viidmeetii kana nama hedduutu qaba. Viidiyoolee intarneeta irraa, yuutuubii irraa, feesbuuka irraa, googilii garaagaraa irraa viidiyoo buusuudhaaf nama gargaara viidmeetiin kun. Kana malees aappiliikeeshina pilaastorii irraa hin argamne haala salphaa ta'een achirraa argattanii gadi buufachuu dandeessu jechaadha. Gamanumaanii warroonni pilaastoriin keessan aappii isiniif buusuu dide ammoo warroo aappiin pilaastorii keessaa hin argamne jechaadha. Ka iddoo ka googil kiroom yookaan intarneeta irraa karaa fagoo deemanii gadi buufachuu nama barbaadu jechaadha. Viidmeetii kana keessaa haala salphaa ta'een gadi buufachuu dandeessu jechaadha. Amma keessaa seenee isin haa agarsiisu. Viidmeetii urjinaala isaati jechaadha. Urjinaala viidmeetii gosa hedduutu jira. Ka pilaastorii irraa buufame osoo hin taane ka intarneeta irraa gadi buufame jechaadha. Urjinaala jechaadha. Amma aappiin viidmeetiin kan kun urjinaala waan ta'eef amma keessa seenee aappii tokko gadi buufnee haa ilaallu jechaadha. Jalqaba irratti viidmeetii kana keessa gadi haa seenu. Haala kanaan viidmeetii yeroo gadi seenu haala kanaan nuuf fida. Viidmeetiin kun akkuma namoonni hedduun beektanu viidiyoo yuutuubii irraa, feesbuuka irraa, intarneeta gosa hedduurraa, uuma hedduurraa, waan hundarraa gadi buusaa jechaadha. Gara bakka seerchi jedhu sanarratti maqaa aappii buufachuu barbaadnu bakka seerchi jedhu kanarratti jechaadha. Bakka seerchi kanarratti maqaa aappii gadi buufachuu barbaadnu itti barreessina. Anamma aappii maalan buusee isin agarsiisa. Aappuma tokko jechaadha. Maalii waatsaappii buusee isin agarsiisu. Waatsaap haala kanaan waatsaap jedhee gan barreessee ka'e amma kan asirratti hubatamuu qabu gosoota dalga kana jiran kana hubachuu qabna jechaadha. Sirriitti dalga kana jiranii sirriitti googilii, moovii, aappii, pileelistii, muuziq ool jedheeti jira. Kana keessa egaa haala kanaan barreeffannee seerchi godhanii kaane amma oolirra jiruu fi wantoota waatsaappiidhaan wal qabatan viidiyoo isaati jechaadha. Amma kuni aappii isaa argachuudhaaf jechaadha. Bakka aappii jedhu sana jechaadha. Bakka aappii jedhu kana al tokko gadi tuqna. Bakka aappii jedhu kana gadi tuqna. Yeroo haala kanaan bakka aappii jedhu kana gadi tuqne akkuma isin agartan kana jechaadha. Kunoo waatsaappii gosoota jiran hunda isaanaa fideeti jira. An waatsaappii orjinaala waan an qabuu fi waatsaappii biizines isa jedhu sana jechaadha. Waatsaappii biizinesa kana gadi buufachuudhaan barbaada. Waatsaappii kana gadi buufachuun barbaada. Hayyee amma jalqabuma irratti fagoo osoo hin deemin bakka waatsaappii sana fuuldura jirtu jechaadha. Mallattoo xiyyaa gad deebitee jirtu kana jechaadha. Kana isinitti agarsiisu kana isee kana al tokkitti qubaan gadi qabaa jechaadha. Gadi tuqa jechaadha. Akkuma agartan kana jechaadha. Gadi tuqadheetiin jira. Amma gadi buutu jira jechaadha. Gadi buuf dhiisuu isaa bakki nu ilaallu gaara gubbaa irratti bakka xiyyi gad deebi'ee jiru kana jechaadha. Bakka xiyyi gad deebi'ee jiru kana xiyyaan isin agarsiisaa akka inni mul'atutti. Bakka kana jechaadha. Bakka mallattoo xiyyaan isin agarsiisu sana al tokko gadi tuqxanii ilaaltu jechaadha. Gadi bu'uu fi gadi bu'aa hin jirreessa. Haala kanaan akkuma agartan kunoo waatsaappiin deemuutti jira jechaadha. Gadi bu'uutti jira. Akkuma isinitti mul'atu kana jechaadha kunoo bu'ee xumuramuudhaaf ka'eera jechaadha. Amma haganni xumuramuutti obsaan eegganna jechaadha. Asirratti kan hubatamuu qabu akka pilaastorii irraa buufatamuutti qaxxeetaa yookaan kallattumaan fuula moobaayilaa keenya irratti waan gadi hin buuneef jechaadha. Haaluma googil intarneeta fi karaa adda addaatiin buufannu yookaan waatsaappii namarraa dabarfannuun faayilii keessatti gadi bu'a jechaadha. Amma akkuma isin agartan kana gadi bu'eera jechaadha. Gadi buutti jira jechaadha. Haala kanaan fida jechaadha. Akkuma isin agartan kana amma haala kanaan instaal bakka jedhu sana instaal bakka jedhu kana gadi tuqne jechaadha. Instaal akkuma agartan kana jechaadha kunoo waatsaappii gadi buufadheetan jira jechaadha. Viidmeetii irra obsaan eeggannaa jechaadha. Haganni gadi bu'ee qabutti. Hayyee gadi bu'ee jira jechaadha. Amma fuula irra deemnee ilaallaa jechaadha.
akkuma isin agartan kana kunoo gadi bu'eeti jira jechaadha. WhatsApp biizinesii daqiiqaa takka itti otoo hin ga'iin gadi bu'e jechaadha. Aappii viidmeeti jedhamu sunika baay'ee wantoota hedduuf nama gargaara jechaadha. Aappii kana namoota hedduutu fayyadama jechaadha. Viidiyoo wantoota adda addaa viidiyoolee karaa adda addaatiin bilookii ta'es achi keessaa argachuu dandeessu. Aappii ka maallaqa barbaadullee gadi buusuu danda'a. Ka pilaastoorii irra hin jirre intarneeta irraa kan gadi nuuf buudide. Aappiin kun aappiin viidmeet jedhamu kana appilikeeshina gosa barbaanne achirraa argachuu dandeenya jechaadha. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Namoonni yuutuub chaanaalii kanaaf haarawaa taatan saabskiraayib godhaa. Maqaa yuutuub chaanaalii kanaa Shabee Tiyuub jedha. Shabee Tiyuubii kana saabskiraayib godhaa. Viidiyoolee achi jala jiran bakka viidiyoo jedhu sana tuquudhaan viidiyoo as jala jiran daawwadhaati. Viidiyoon sun yoo isinitti tole laayikii